mootummaa tika beeni sochii fi lafa iddoo garagaraatti nagama raajoti sunduun baay'ee hin ka'u namoota baay'ees yoo wallaalchisuu jedhu galanii waaqayeffatu. Ani kana keessaan dubbachuu kan barbaade iddoo tokko dhufa miliikitoota baay'ee jira gooftaan baratumaatti kan ta'u keessaa garuu ani dubbachuu hin barbaade raajoonni sunduun baay'ee hin ka'u namoota baay'ees hin wallaalchisu sijji dubbatanni barsiisa xinnoo dubbachuu hin barbaade waaqayyoon na gargaare takataayiidhaani waa'ee raajota sobduu miliikitatti hojjetan akkaatatti hojjetan raajota dhugaa macaafa qulqulluu keessaa akka Quraana akka Humuufaa keessaa raajota dhugaas jiru raajota sobduus jiru seenaa isaanii waliin qorannaa waaqayyoo jaalala waaqayyoo ta'e. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos raajonni sobduun baay'ee hin ka'u namoota baay'ees hin wallaalchisu jedhu. Raajonni sobduu ka'uun isaanii akka raajota dhugaa jiranii raajonni sobduun akka ta'anii macaafa qulqulluu hin dubbatu. Namoota baay'ee hin wallaalchisu namoota baay'ee hin wallaalchisu iddoo tokko irratti bakka raajonni sobduun jirutti namoota baay'ee hin argamu hin jiru. Maaliif sagalee waaqayyootu dubbate kanaan dura raajii bara 2002 miliikita ta'u keessaa raajonni sobduun fudhatama argatanii namoota baay'ee warra filataman iyyuu akka dogoggorsan dubbata. Miliikiti kuni raajii sobduun ka'u beelli sochiin lafaa iddoo garagaraatti ta'u sabiif saba irratti ka'u mootummaa irratti ka'u lolaa fi oduu lolaan hin dhageessu kan jedhe kuni wanti kuni hundinuu garuu jalqaba ciniisuu jedhe jalqaba ciniisuu jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dhufu wantoota baay'ee ta'a garuu akka jalqabaatti akka mannashaatti kan ta'ani wantoota xinnoo isaan kana jedhu hundura kan ta'an jalqaba kan ta'ani gooftaan Yesuus Kiristoos utuu deemii utuu dhufiin kan ta'u sakaraadha. Hunduu akkasii hin wallaalchisneetti akeekkadhaa galanni waaqayyoo ta'u. Araka barumsa kana akka isin namni kamiyyuu akka isin wallaalchisne akka isin akeekkattan yookiin xiqqaadhee kan akka godhataniif barsiisuun kan qophaa'e galanni waaqayyoo ta'u. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabbatetu garuu ni fayyaa jedha. Egaa miliikita kun tuttuun ta'a. Raajii sobduun Yesuus Kiristoos gooftaan as jira jedhu achitti argame jedhu tuttuun hin ta'a. Garuu nama hundumaatti amma dhumaatti kan jabaatee dhaabbatetu garuu hin fayyadu. Barsiisa raajota sobataan utuu fudhatamiin fooniin utuu fudhatamiin barumsa raajota barumsa namaatiin garagaraatti utuu fudhatamiin amma dhumaatti inni jabaatee dhaabbatetu fayyada. Galanni waaqayyoo ta'u. Egaa yeroo isin barsiistu warra sobaa dhugaa miti warra dhugaas kallattii lamaan sagalee waaqayyoo laala. Macaafa qulqulluu irratti akkasiidha. Macaafa Iyyoob irratti barummaa keessaa kan ta'u tokko keessaa homaa inni afur qulqulluu hundumaa irratti akka dhufu sagalee waaqayyoo hin dubbata. Keessaa tokko afur qulqulluu hundumaa namaa irratti akka dhangala'u sagalee waaqayyoo hin dubbata. Bara tokkummaa keessatti afur waaqayyoo kan irratti dhufu loowee yookaan warra waaqayyoo firoomanii dhufaa ture. Bara tokkummaa keessatti garuu warra gooftaa Yesuus Kiristoos irratti amanii hundumaa irratti akka sagalee waaqayyootti afur qulqulluu akka bu'uu dubbata. Galanni waaqayyoo ta'u. Akkuma kana immoo bara dhumaarratti immoo raajii sobduunis immoo akka ka'u hin dubbata. Galanni waaqayyoo ta'u. Wangeela Maarqos boqonnaa 13:22 yoo ilaalle boqonnaa 13:22 yoo ilaalle masiihoonni sobaa fi raajonni sobaa akka ka'an yeroo danda'ame waaqayyoof warra fooman iyyuu hin wallaalchisu milikitaa fi dinqii adda addaa hin agarsiisu jedha. Galanni waaqayyoo ta'u. Bara dhumaa irratti waa'inni raajonni sobaa hin ka'u dinqii fi milikita garagaraa hin hojjetu jedha. Galanni waaqayyoo ta'u.
maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaa nuyi raajonni sobaanis dinqii hojjetaa raajii dhugaanis immoo dinqii hojjeta miliikii garagaraa godhu. Namni suni amma kan dubbachaa jiru waa'ee raajii waa'ee namaa miti waa'ee raajichaa raajii namni tokko raajii tokko wanta raajame sana dhugaa soba jechuudhaa fi waan ittiin beekuu qabu dubbachaa jira malee nama dubbachaa jiru waa'ee namaa kaasaa jiru wanti dubbate sama kun garuu dhugaa jechuudhaaf yookiin soba jechuudhaa fi akkamitti beekna macaafa qulqulluu kanatti galanni waaqayyoo haa ta'u. Kan nu beeknu kan dandeenyu macaafa qulqulluu kanarraa dhaabbannee jechuudha. Macaafa qulqulluu dhaabbannee raajii qorra jechuudha. Wanta dubbatamu qorra jechuudha. Kan dhugaas nu jechuusu, sobas nu jechuusu macaafa qulqulluu malee namni sun macaafa qulqulluu irratti hundaa'ee akka macaafa qulqulluu dhaabbamutti raaja taanaan raajii sun raajii dhugaata. Kanaaf dinqii garagaraa hojjetu. Sagalee immoo beekuun barbaachisu hundi keenya sagalee waaqayyoo kanaa qorachuun barbaachisa. Kana achi namni akka fedhe akka barbaade nutti jireenya keenyatti macaafa qulqulluudhaan tobbee taanaan nuyi gowwoomaa jiraanna wanta dubbatame hundumaa beekumsa macaafa qulqulluu hin qabnu macaafa qulqulluu tobbee taanaan nuyi raajii sirrii yookiin doktorii sirrii beekuu hin dandeenyu galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos al tokko guyyaa 40 ergii kadhannaa solfatu kan ture seexanni gara isaa dhufu seexanni gara isaa isa dhufu gooftaan hafuura qulqulluudhaan guutamee ayyaana waaqayyoo keessa ta'e maal ta'e seexanni isa dhufu gaafa seexanni isa dhufe seexana gooftaan Yesuus Kiristoos ajaa kana deema gaafa jedhu deema siinee hin ifanne gooftaan Yesuus Kiristoos amma dhalee dhagaa kaasee yookiin immoo deema dabalaa jedhee ofirraa hin ariine maaliif ofirraa ari'ee sagalee waaqayyoodhaan sagalee waaqayyoodhaan keessaa sii fudhateetu seexanaan namni maal jedhee buddeen duwwaan hin jiraatu. Kanaaf nuyi dhugaan isa jiraatu sobi isa jiraatu nuyi kan manjaloo kan ittiin ilaalluutti kan ittiin qoru macaafa qulqulluu kanaan galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf asirratti waan xinnoo tokko jedha waa'ee dinqii waa'ee milikitaa yeroo baay'ee namoonni yookiin seexanni baanaan yookiin dinqiin garagaraa taanaan wanta jaalu tokko taanaan nama sanaan akka sirriitti fudhatu sirrii jedhanii fudhatu macaafa qulqulluu keessatti irra taaneef ilaallan. Kanaaf hin gowwoomuu qabu. Namni suni raajii sunis raajuu danda'a. Raajii sobaa ta'u jechuun waan soba dubbate duwwaa miti. Sirriilee dubbate raajii sun dhugaama soba jechuun hafuura maaliitiin raaja? Xonqolaan raaja, seexanni raaja, waan adda addaa raaja, sirrii raaja. Macaafa qulqulluu keessa ilaalla. Warri afur ta'anii raajii isaanii sirrii ta'e ilaalla. Raajichi sirriiti kan ilaaluu qabu. Raajii sirrii raajee inni lafa qoreemaa beekamaa tokko kan raajii sirrii hin taane kan itti godhu keessaa tokko namni tokko itti beekuu qabu waan inni dubbatame hin raawwatamne taanaan raajii sirrii raajii sobaa. Kun beekumsa hin barbaachisu wallaalaa kamiyyuu beeka. Garuu namni kam tokko yoo jedhee taa'ee gaafa ilaalu raajiis raajamu sun raajicha qortuun ta'e nama sana qoruu namni suni hafuura maaliitiin hojjetu waanta jedhu. Akka tokkos immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin utuma dubbatamee akkamitti namni suni raajii sobaa ta'uu danda'a yoo jennee ilaalle macaafa qulqulluu keessaa waan ittiin hubachuu qabdan tokko yoo ilaalle raajii Yesuus kan jedhamu maqaan macaafa ergamootaa keessaa
boqonnaa sadii irratti iddoo tokko irratti maqaa kanaan seetan raajii sobaa tokko ture. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara dhumaarratti ani Yesuus ani dhufuu dha. Seetan mataa isaanii amma Yesuus fakkaatu akka nama ogaa fakkaatu akka ergamaa ifaa fakkaatutti of jijjiiraa jedha. Kan biraa immoo kan Kiristoos jedhee dhufu. Kiristoos jedhee hin dhufa kan jedhu macaafa qulqulluu kana keessatti hin arganne. Yesuus kan jedhus jedhee dogoggora seeqana kamiitiin yaa Yesuus kan jedhu isiisaa qabee ture torban irraa sitti sunna waan ta'eef isaa wajjin sitti hima. Maqaa seeqan baruu kan baruu qabu maqaa maaliif ni jechuudha? Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa guutummaa isaa waamamuu qaba. Galanni waaqayeffatu. Guutummaan isaa namni sun iddoo isaa kana dhaabbatee maqaa Yesuus Kiristoosiin yoo waame baasee raajii sun raajii dhugaadha. Maaliif maqaa kana seexanis namni kamis namni dogoggoraa afura dogoggoraatiin guutame kamiyyuu maqaa kana waamuu hin danda'u. Maaliif jilboota hundumtuu isaaf jilbeeffatu jedha. Filiphos 2 sagalee amma tokkotti yoo dubbisu jilbeechu maal jechuudha? Humni hundumaa isaaf jilbeeffata. Dhukkubni seexan eenyuuf? Maqaa Yesuus Kiristoosidha. Galanni waaqayyoofatu. Sagalee kaasee dubbisi. Kanaafis waaqayyo waan hundumaa irraa caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaan isa maqaa kam irraayyuu caaluun kennameef. Kanas warri bantii waaqaa keessa jiraatan warri lafa irra jiraatan lafa jala jiraatanis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jabeessanii akka sagadan godha. Arrabni hundinuu ulfina waaqayyoof abbaatiif yeroo Kiristoos gooftaa keenyaaf beeksisuudhaaf galanni waaqayyoo. Kanaaf maqaan kun maqaa addaa maqaan Yesuus Kiristoos jedhu maqaa addaa jilba hundumtuu isaaf jilbeeffata. Kanaaf maqaa kanaa maqaa hundumaa caalu akka maqaa koo xibabuu yookiin akka maqaa keessanii miti. Maqaan kun maqaa waaqaa. Maqaan kun maqaa addaa. Galanni waaqayyoofatu. Kanaaf Yesuus Kiristoos gooftaa. Yesus ilaan al tokko namni kan dogoggora. Yesus gaafa jedhamu seetanni ni gaafa jedhamu nama suni dhugaatti fakkaata. Namni sun maqaa isaa guutuu waamuu qaba. Al tokko seetanniyyuu Yesus sosobaa kan jedhu caafa qulqulluu Yesus kan jedhamu irratti seetana dibee akka seetana baasu godhu. Kanaaf maqaan guutuu waamuu qaba. Galanni waaqayyoofatu. Kanaaf yeroo baay'ee wanti dogoggoran hojjetaa wangeelaa jedhamuu danda'u, hojjetaa waaqayyoo jechuu danda'u garuu hojjetaa Yesuus Kiristoos ofiin jedhan. Fakkeenyaaf hojii magaalatti yoo ilaalle dinqiin garaagaraa kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoos ittiin kan dinqiin garaagaraa ta'e hojii namoota boqonnaa sadii lakkoofsa 6 yoo ilaalle hojii namoota ayyaana isaa baay'eedha. Ayyaana isaa sirriisu malee kana lallabuu miti. Waa'ee Pheexroos dinqii hojjete lallabuu miti. Garuu an dubbachuu kan barbaadaan boqonnaa sadii guutummaa dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa sadii irratti akka jedhe 6 irratti akka jedhe. Pheexroos garuu ani meetii fi warqee hin qabu waan qabu garuu siif nan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti ka'ii adeemi jedhe. Dinqiin guddaa kan ta'e maaliif? Maqaa Yesuus Kiristoos isa Naazreetiin. Galanni waaqayyoofatu. Maaliif? Ispeesiif godhe
أنت قولي مقاس غرغرة جرا وأنت غرغرة جرا مقاس يسوع كريستوس كي تدري أسمعوا لما تدري سنتي أقول مثلا يهودا له سنتي سنتي يهودا له كيف رسمه يهودا كنا كيسني كيندلتا شوفوا كيس أكاسيني كيفهم تكوت كون كيسن مقاس يسوع كريستوس شوفما كنا فرقوا كلون نهكتو كنا مقاس يسوع كريستوس يقولون كنا akka karaa keenya dhaga'amuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhachuu qabna. Galanni Waaqayyoo fa'a. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf akka tokko fi akka anis mataan gosa dogoggoraa waan tureefi maal onnoo Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus waamaa maqaa Yesuus waamaa moo akkamitti waan ta'e gaafa ta'u jedhee yaada ture. Garuu seexan iyyuu maqaa Yesuus kan jedhu iddoo baay'ee Yesuus kan jedhu fakkeenyaaf ergamoota keessa maqaan garaagaraa jira. Maqaa namaati. Akkuma kana waan ta'eef afura hamaan galchatu namoota akkasii jiru garuu maqaa Yesuus Kiristoos isa Naazreet yookiin maqaa Yesuus Kiristoosiin dinqiin inni sirrii kan ta'u isaan kanaaf maal ilaallaa hojii ergamootaa boqonnaa 4:1 qophaa'ee naa dubbistaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5:21 mana minaa qophaa ergaa Yohaannis 1:4 naa dubbisa. Gooftaan asirratti akkamitti Yohaannis barsiisuu akka barbaade ergaa isaas 1:4 yeroo barreessu waa'ee afur akkasii akka jiru akka nu hubannuufi wanta dubbate qaba. Petros gaafas Yohaannis wajjin namootatti dubbii kana dubbachaa utuu Lakki akkas ergaa Yohaannis isa tokkoffaa. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4:1. Ergaa isa tokkoffaa boqonnaa 4. Boo'icha koo warra afuranii dubbannaa jedhan hundumaa hin naminaa. Warra afuraan ni dubbanna jedhan hundumaa hin naminaa. Waaqayyo biraa yoo ta'e ta'an afurota sanaa ittiin dubbatan qortanii ilaalaa malee raajonni sun baay'een gara biyya lafaatti ba'anii wayi. Galanni Waaqayyo ta'u. Afurota ittiin raajan sana qoraati ilaalaa. Nama sana miti kan ilaaluu qabu. Afuratti ittiin raajan sana. Dhuguma afura Waaqayyooti raajaa jira. Moo afura kan biraatiin afura baay'ee jira waan ta'eef. Kun iyyuu kan Waaqayyooti moo Waaqayyoo bira miti. Jennee ilaaluu qabna. Galanni Waaqayyoo ta'u. Akka nu qorree ilaallu macaafi qulqulluun nu abbooma. Ammas immoo Tasalonqee isa duraatti boqonnaa 5 ilaalla. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5. wanta Waaqayyo namatti mul'ise himsiisuu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qoraa isa gaarii jabeessaatii qabadhaa. Galanni Waaqayyoo ta'u. Kanatti namaan nuyi waan afura Waaqayyoo kamiyyuu tuffachuu qabna. Afura Waaqayyoo akka hojjetu hundatti keenya Waaqayyoon dubbate raajii gara garaa jireenya keenya kan jijjiirame. Garuu afura kannoo qoraatii ilaalaa macaafi qulqullu. Kan qoramu maaliif qoree ilaala seetan dogoggorsu baay'ee barummaatti waan ka'aniif qoree ilaala. Baay'ee wal fakkaata maaliif afur kunni baay'ee wal fakkaata. Afurri Waaqayyoo afurri seexanaas wal fakkaata. Seexanni mataan isaa akkoo ergama Waaqayyoo kan ture kan as darbatame Waaqayyoo gaafa isa darbate hangoosaa hundumaa kaafu hangoosa hundumaa fuudhe sakka hangoosaa beekamtiisaa qabaaf keessaa garuu
waan dhiyeeffatu. Adda koo dur gaafa mana waldaa keenya keessatti obbolaa tokko turanii obbolaa lamatu fuudhee ijoollee durbaadha. Baay'ee lakkuudhaan mantaadha yommuu baay'ee fakkaatu gargari baasuu hin danda'amu. Innaa ishee tokko wajjin macaafa qulqulluu qorannaa. Macaafa qulqulluu qorannaa. Innaa achitti gaafa macaafa qulqulluu wajjin haasofnaa nagaa gaafannaa kanatti gaafa nagu immoo obboleetti ishee nagaan immoo ishee mana fakkaatee nagaan gaafannaa. Isheenis immoo anamitti naa eeggatu nagaan gaafatti innaa taasofnaa itti haasofte garuu gaafa natti ta'a. Maayinni jedha waan sanaa galu maayinni jedha gaafa waldaatti immoo maayinni haasaanii alatti immoo maayinni jedha gaaf tokko maayinni tokko akkasii namaa wajjin turte gaafa uffannaan maalaa ta'e anamitti boleetti qotiinaa jette. Isheen immoo itti haasofte boleetti qotiinaa namatti himtu jijjete maasofti namaa wajjin nama ishee wajjin haasofti beekti isheen. Akkuma kana afurii waaqayyo faafuusi kana Anda perlu garis itu tak, yang orang kita jadi. Anda masuk mana kita muka, siapa kita bakar, banyak orang bakar. Anda minta kertas, raji sobavi, raji ugai tu. Nama itu saja, raji kita tu berisi. Kerana nama boleh nanti, kertas ni raji sana. Tokko maalalla afurmanis akkam jiru lammaffaa barsiisasaa hojiisaa jireenyasaa maaliin qorra ilaalla macaafa qulqulluu qorra ilaalla foonii qorra mandee maaliif foon tokko waaqayyo afura addatti baasuu nuu kenne tokko isaanis waaqayyo ayyaana nuu kenneennaan adda baasuu dandeenye garuu inni dhugaan inni tokkorre garuu inni sirriisa kamii macaafa qulqulluu macaafa qulqulluu kaanii nama sana qorra jireenya isaa laalla afura isaa laalla barsiisa isaa laalla hojii isaa laalla jireenya isaa laalla kan hundumaa kan itti ilaalu immoo istaandaardii keenya macaafa qulqulluu kanarratti ilaalla galanni waaqayyo ta'u. Attamitti qorra ilaalla tokko zadaagam irratti yookiin keessa deebii keessatti Pokoknya kurusati demi toko, amma demi nama tujuh bisne. Raji toko makawa itu erga dumpa debote, dumpi ciora awak abade, yoki ugato abade. Namcukuni raji soara 100% tidak bakapuni, mengalami ada berbaju, betul ada berbaju. Kalian dua kali apa? Kamu Raji itu betul fala segala orang yang di mana, fala dua yang di mana, Raji sudi, Raji sama itu. Tapi nabi, wahai kaya dapat Raji, wajib he is jadi ego satanan namisu, Raji sun, sebutan tu easy, iya datana Raji sun dulu. Bincang nama berjarati, nabi hada manasa isu, wahakayu dicigai, bak gaya dimu, wahakayu dicigai. Nabi suni akali, gaya kerati hidup kayu mo saat bapa datana, nabi suni raji soba. Kamera mo, fakirnya fi, wahai kota Yesus Kristus, Yohana fakirnya. Jarang ogara barakumwa makas goftan Yesus Kristus hiku fayda raji macam apa pun bahagia awak raji fayda goftan Yesus nampi kami hidup kan kun apa mana kan berjauh karena nampi kuni sobat dah juga boleh itu pada wakayo raja Yesus bekas kaya mahadiga nama kau ditida wajib itu disikirede sabar balik no gaya berbalik DJ no senapa yoga ofi juga pada diri
nama tokko waan jedhan keessaa beektu waldaa bakka keessa. Maalidhaa maatiin isaanii doktorri tokkoo fi haadha manaan poolisina doktorri wayii walitti taa'innaanii raajii tokko mana isaanii deemee kan kadhatu namichi kuni dhiisii yeesiidha. Naan jedhee itti shama araasa bireenaan ammas uummanni gaafa oolanu raajii sun baay'ee yeesiidha dhiisii ittiin jennaan isheen immoo raajii dheedhee waaqayyo biraatee namicha sana dhiiste. Tokko firri maal godhe ofii gaafatate. Ofii gaafatate immoo asuma firri laaqaa isa tajaajilaa ture beektu wal beektan. Shawalatti beeraa sufee yoo itti fireenaan jechuudha. Gaafatatee asii waliin galtee gargar bu'aan jechuudha. Kanaaf waan akkasii jedhu xobbee taanaan waan magaa xinnootti shoofalama waan xinnootti gargar bu'a. Waan xinnootti macaafa qulqulluu hin beekne taanaan jechuudha. Ergaa isaanii qoru jechuudha. Ergaa isaanii qoru. Lammataan ergaa isaanii duwwaa qoruu duwwaatuun ta'e adda tokkos immoo ergaan sirrii taane ta'ee namni sun immoo raajii sirrii ta'uu ibsuu danda'a. Amma immoo namoota immoo soddoma jala tokko maqeenyu si ta'e nama raajii godhu. Adda tokko rakkina qabu raajii dhugaa tokko godhuu danda'a. Inni rakkina qabu. Jechuun dogoggora jechuun hin danda'u. Waan keessatti dogoggora immoo yeroo hundumaa immoo isaanii raajii sirrii jechuu fi baay'ee namatti ulfaata. Akkas jechuun waan jedhu yeroo hundumaa jireenya akkasii keessa warra jiraatan jechuu barbaade. Kanaaf jireenya isaanii ilaaluu qabna. Haala jireenya isaa amma fakkeenyaaf raajiin kun jireenyi isaa akkami? Waldaa keessatti akkami jireenyi isaa? Hawaasa keessatti akkami jireenyi isaa? Maatii keessatti akkami jireenyi isaa? Akkami booroo isaa wajjin akkami jireenyi isaa? Jireenyi isaa sirriidha. Haadha manaa tokko duwwaa qaba. Akkami namni kun raajiin kun jennee qoruu nama jira. Jireenyi isaa ilaallee nama sana raajii dhugaa sababuu hin beekne. Ejjeerri mootaa boqonnaa torba Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa torba ishee irratti akkasidha. Kudha shan dhibbatti namni dubbisoo kan kan jedhu Maatewos torba kudha shan. Torba kudha shan. Yesuus itti fufee raajonni sobduun irraa of eeggatee isaan hoolaa fakkaachuuf hoolaa uffatanii gara keessa hin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii bultanii dhaaya galanii waaqayeffatu. Raajii sobduurraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaan hoolaa uffatanii dhufu. Yaada gadamne yookiin gogaa hoolaa uffatanii bara sana keessatti uffata uffatan qabu. Uffata uffatan qabu. Uffata amma fakkeenyaaf qeessota fa'aa amma fakkeenyaaf bara isaanii keessa kan jiran uffata isaanii beektu kuma ilaaltanii beektu. Raajota isa akkuma uffata qabu. Tikseefi akkuma kana qabu. Akkuma kana yeeyyii kanatu fakkeenya nama keessi isaa yeeyyiin immoo oolaa nyaachuu barbaada. Oolaa jaallata, foon jaallata. Nama kanatu maal godha? Oolaa yeeyyi. Kana gooftaa Yesuus Kiristoos yeeyyiitti kan yeeyyiitti fakkeesse. Raajota sobduu kana of eeggadhaa isaan hoolaa fakkaachuudhaaf hoolaa uffatu gara keessatti hin dhufu. Kanaaf of eeggachuun amma fakkeenyaaf kaabbaa isaan uffatan fakkaachuudhaaf fakkeenyaaf afaanii hin fakkaatu, haliinsaa hin fakkaatu, macaafa qulqulluu qabatanii hin deemu kan isin dhufu keessaa namas macaafa qulqulluu qabee deemu kana soba hin jettu, sobduu hin jettu. Macaafa qulqulluutu qabanii soba. Macaafa qulqulluutu qabanii gooftaa Yesuus Kiristoosii fi waan keessa fakkaatanii isaan horiif qarshiif jireenya isaanii hojjetu. Garuu kaabbaa kan bira yookiin immoo hoolaa gogaa hoolaa uffatanii maal uffatu haasaa isaaniitiin fakkeenyaaf
gooftaa lafa galatu asii jala gaafa bahu Yesuus gooftaadha jedhu wanta garaagaraa jedhu bakka akka isaanitti beektan akkamitti gargaratti baasan qabdan maaliif uffatanii dhufa meekaappii adda godhatanii keessa isaan garuu isa miti kanaaf amma iddoo garaagaraatti wantaanis banamee iddoo garaagaraatti raawwachuunas ta'anii wanta garaagaraa jireenyi isaanii jireenyi tuutii fi jireenyi nama gidduutti gaafa jiraatan tokko miti. Hawaasa keessa gaafa jiraatan tokko miti. Jireenyi isaanii asirratti maal fakkaatu ergamaa waaqayyoo fakkaatu. Akka ergamaa waaqayyoo iddoo haasaan isaanii afaan isaanii keessaa wanti bahu hundumti isaanii bakka hafuuraa fakkaata nama gammachiisa. An tokko malas dubartii tokko tajaajilaa tokko abbaa mana fadhamaa nama laganiitu iddoo sana gaafa bahu haasaan sana nama gammachiisa dubbii sana nama gammachiisa. Achi gaafa manatti garuu bakka olii jiraachuu hin danda'amu ol ceettoo bakka jireenyi isaanii bakka manni isaanii amma diigamatu qabu. Haasaan isaa bakka itti haasaan gaarii isheetti dubbatu. Asirra gaafa bahu haasaan isaa waaqayyo kana eebbisuudha ol jaalladhaa soba bakka jaalala soba agarsiisa. Akkasitti isheen bakka keessa wal dhala maaloo tajaajila kana achumarraa doorsarraa buusinaa achirraa buunaan amala jijjiirata waan taaneef ani mataa kootii firaashii kufa dhiyaasa isaa wajjin jiraadha lafatti jiraatu isaa wajjin hin danda'u. Kanaaf isaan akka ta'e jireenyi isaanii bakka asumarratti jireenyi isaanii arraba qabu. Ani yaada baay'ee of keessaa qaba. Arraba baay'ee yaada godhisuu danda'u. Wanta baay'ee na keessatti jiru arraba fi na qabata. Galanni waaqayyo fayyadu. Garuu waaqayyo immoo akka Musee dandeettii sanaa kenneera, beekumsa sanaa kenneera, ayyaana baay'iseera, waan adda addaa nama dhugaa nama sobaa akka barbaasu waan keessatti hojii waaqayyo keessatti waaqayyo ayyaana sanaa baay'iseera. Kanaaf nuyi kana ilaaluu qabnu, jireenya isaanii ilaaluu qabna. Kun sobaadha, kun dhugaadha jechuudhaa fi jireenya isaanii ilaaluu qabna. Galanni waaqayyo fayyadu. Kanaaf tajaajilaa suni gooftaa Yesuus Kiristoos ni fakkaataa. Nuyi koo guddinni keenya gooftaa Yesuus Kiristoos fakkaachuudhaan amalaan, hojiidhaan, lallabaan, kadhataan hundumaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos fakkaachuu kan nu barbaachisu jaalala qabnu walii keenyaaf. Kanaaf kanaan adda adda baafanna jireenya isaanii asirratti dhugaa dubbachuu danda'a. Gadi ba'ee garuu jireenya isaa dhugaa jiraachuu akka dubbatan jiraachuu danda'u akka lallabatan jiraachuu dhiisuu danda'a. Sirriitti meera. Lammaffaa maal qora seetan hafuura hafuuratti hojjetatuna qora ilaalaa jedha. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4:1 maal qora jedha hafuuratti hojjetatuna qoraa fi ilaalaa jedha. Maal qaaluu tokko waan dhugaatii amma warri mana qaaluu hin beektan jiraannaa waan dhugaatii beeku hin dubbata beekaa. Seexanii sirrii waaqayyo hin amanu hin hojjetu garuu fayyuu hin danda'an. Fayyuu hin danda'anii hin amanu. Amanuu hin danda'an. Kanarraa kan ka'e fayyuu hin danda'an. Kanarraa kan ka'e yeroo hundumaa hojii faallaa waaqayyo hojjetu. Faallaa isaa hojjetu. Faallaa hojii waaqayyo. Kanaaf namoota tokko gorsu waan adda addaa hojjechuu hafuura waan kaafatameef. Hafuura qorachuu. Iddoo tokko irratti ilaalla ammas immoo hojii eegumsaa boqonnaa 16 namni naaf baastee dubbistaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 achirratti dubartii tokko ilaalla. Dubartiin sun hafuura oodaan yookiin hafuura maatii hojjetti. Hafuura maatii hojjetti. Kan isheen waan dubbattu wanta sirrii dubbatti. 16 dubaraa dubbisa. Maatii hojjetti. Dubbisee. Isheen namoonni kun hojjettoota waaqayyoo abbaati. Karaa fayyinaa isinitti ni jettee iyyaa Phaawulosii fi nu duukaa hin adeemtu. Guyyaa baay'eedhaaf guyyaa booda guyyaa itti fufi.
kanas guyyaa baay'ee goote Phaawulos bakka namni kun hojjetaa waaqayyoo abbaati jalqabaa kaastee yoo dubbise yoo shaffaa dubbise yoo maal jedha afura oogaatiin hojjetti jedhamti isheen warri mana ishee hundinuus hin cuubaman lakkoofsa shan achuma kudha ja'a miti kudha torba naa dubbiste miti kudha shanii kaastee yoo dubbiste isheen afura oogaatiin hojjettu fa'a dubbata kudha ja'a jalqabe kanaaf yeroo eeggatuudhaaf siniin dubbisu waan dubbifachuu dandeessu. Maal jettee raajii namoonni kun hojjetaa waaqayyoo abbaati. Kun sirrii moo sirrii miti? Sirrii moo sirrii miti? Karaa fayyinaa ta'e ittiin kun sirrii moo sirrii miti? Eenyu jetti? Phaawulosii fi Phexrosin jetti. Isaan kun karaa fayyinaa ta'e ittiin uumu jetti. Sana booda kana moo kan booda guyyaa baay'ee booda booda bakka hin rakkate Phaawulos mataan isaayyuu gad baasuu dandeenye guyyaa baay'ee booda gad baase guyyaa baay'ee yeroo isaan dhufan akkasitti dubbatti waan gaarii dubbatas sabii dubbatti dubbi guyyaa booda garuu afura qulqulluudhaan guutamee ija keessa laalee afura sana kanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee abboome ija keessaa baay'ee gara waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf hafuura gochuu qabnu hafuura maaliif hojjeta kan jedhu afuricha qolchuun barbaachisaadha. Namni tokko afuricha beekuudhaaf fakkeenyaaf namni tokko ammas yeroo dhugaatii kan hin dhageeffamu keessaa Berarti kalau kau terlihat pada saat mau enggak jatuh berkuya kan? Itu merah. Terjadi apa tu? Raji nanti, wanita nanti sendiri. Kalau kita tahu kita wanita tu tu raji raji. Akan kisah matu sendiri kita wanita tu. Dah, sana mula maju tu raji. Kuya tu kuafi, cocok ni kali tu maju tu kerana tu jadi itu je. Nabi semua guyyaa tokko gara fuudhuu danda'u garaa keessa dhukkuba waan ta'eef guyyaa lama sadii booda feetii kufa. Egaa in kana beekti kaa waan eeggate jedhee hin kana utuma kana guyyaa waaqayyo ana beektu guyyaa akkasii kadhachuu waan danda'a akeeknaanii waan danda'a jedhee yeroo kana guyyaa sassaarratti feetii ta'ee kufe namni sun. Achuma namni sun nama waaqayyo waan ta'eef waaqayyo itti fayyadamate dubbata waan ta'eef waaqayyo waan ta'eef nama sana waan itti kana dhufee nama sana waamee kan dhufe nama sana gaafa waamee kana dhufe namichi dubartii sanarra hafuura hamaa hiyyeedhe jechuudha. Hafuura sana gaafa qoratan nama sana gaafa qoratanii namni sunii gooftaatti yeroo tun maatii ishee keessaa maatii qaalu keessa jiraatti. Maatii qaalu keessaa tu baate kadhannaa itoo hin godhamin kitittinii itoo gosa itoo hin kennamin hafuurri sunii utuu hin ba'in xuruutti utuu hin ba'in ayyaana waaqayyoon fakkaachiste waldaa keessatti shaakala xunqulaa jirti. Afur waaqayyoo jirti. Akka akkasuma jirtu waldaa kana keessatti dubartiin tokko jirti. Hin kadhatti. Beektu sirriitti miti. Gaafa kadhatu magaalaatiin kadhatu waan akkasumas ajjeesuudhaaf kan jedhu asiin baatee asiin galtee ani goba ijoollee beekfatee dibamtee jedhanii naggeeffadha waan ishee jirtu naggeeffadha. Magaalaatiin kadhatu akkas ta'e guyyaa saniifuu nama jaha akkasumas itti kadhatti. Magaalaatiin dubbachaa jirti yoo waan ta'e kottu moobayii jedhee kunuun gaafa akkas irraa ta'eeti. Inni agartu utuma afur keessaan ba'e kaleessa utuma afur keessaan ba'e afaan dubbatu. Afur utuu keessaa qaragamee ba'e deemee maayya. Namoota akkasii jiru nuyi afur akkasii gaafatu karaa bal'aa fi jedhamu afur sobaa fi raajii sobbootaa miti afur xoolaadhaaf afur isaanii bifa sanaa fi karaa bal'aa jedhamu. Kanaaf nuyi maal gochuu qabna? Nuni utuu afura sanaatiin utuu nuyi raajii dubbachuuf maal jechuuf afaan haaraa dubbachuuf dura maal gochuu qabna nu karannee of qoneessuu qabna. Afurii tokko lamaanuu qola tokko keessatti ta'an
Afur nama kolata bersama orang dah. Afur wakis, afur setanah. Afur wakis itu betul tapi afur setanah nak lagi sabar kau. Tu afur terasu itu baik. Afur amana itu betul. Kenapa? Nama orang tu setanah itu akan setiap hari terjadi. Itu asal nanti balik mau nabi tu korban ni. Setanah nabi afura kesini bukan kita jaga kita. Isa tu kita nama. Setanah ni orang itu macam apa? Nama semua sudah ter. Kenapa nabi sini? Afura nama saya gaba tu betul. Afura nabi bukan betul. Kenapa? Afura sah nama sana. Rajisam tu juga jatuh. Afura sana korban betul. Afura sana korban. Afura sana korban. Balik nabi cakap dia korban. Afura sana korban. Satu korban yang korban. Yang tu korban itu seperti kamu dah. Afura maju. Tumpul sana korban. Kerana orang yang korban. Eka. Dinki ni kamera ses tempat dia. Dinki ni milik kita ni apa pula ni? Dinki milik kita bangsa. Raja sama tu berapa ni? Misalnya ni raga ni. Nabi tu dinki orang kita ni nama berapa? Milik kita pun kita orang pun kita. Raja pun berapa? Milik kita kalau macam apa pun dia. Setan ni dinki atau buta ke baru mula dah. Kita sedih berarti berreformasi. Mula tu sedih dinki buta ke baru. Setan ni macam saya dinki ni tambah buta ke baru. Berreformasi. Dan kalau sahaja nama dia Tunggu saja dulu. Kenapa kita ulangi? Anak Tuhan ni berreformasi lebih baik orang. Isa you betul nanti itu. Malah ni dosa berubah kisah. Itu jalan berubah kisah. Apa yang akan berubah? Dinki ni milikin raja tu gata ni milik kita tu terus dan tu. Malah ni raja ni milik kita dinki baru sini singgah Fungsi bitalis milik kita tinggi gol. Fakirnya kita lakukan ini. Fakirnya apa? Musim, musim mati. Tinggi tu terkesa, berarti sejarah. Termasuk waktu kita ini tu lagi mati. Sains boleh sani, dapat sulam motif berarti bukan ayam sana. Berarti kamu sekarang mati kan orang kalau kau jadi sana bikin sih. Berarti bikin lagi. Yang apa sih sana? Asmati lah. Apa kayaknya asmati tu mana kita? Saya sendiri nanti beri kumata, jangan beri kumata. Kalau tu kalau kita ni orang bikin, aku makan. Itu asal tu orang kau jadi tu, tinggi tak? Kalau irwas berada baru mau, faham sahari kan apa kami? Yang apa? Ia kita tu juga. Ija kita tu juga asmati kami ija kita tu juga. Kenapa? Milik kita tu betul. Ujian tu mula tu sedih. Main tu bis. Mula tu suka sedih. Ini mereka berbeda negatif. Ini tiu, ia namota berarti waka kesa, berarti akan jadi di mana? Waka layu amma tinggi berbeda. Gocu. Hari tak amma gocu. Kenapa? Tinggi agar tadi tu gara-gara tinggi cuma agar tadi try to come. Tinggi milik kita mesti. Kenapa? Setan ini ni bah
waaqayyo suni namni suni maaliin dibame afura waaqayyo dibame moo afura sinaatiin dibame dinqii fi milikitii raajii dhugaa jennee yookiin sobaadhaan adda baasuuf nu gargaaru adda baasuuf kun sobaadhaan dhugaadhaan waan xiqqii ta'e waan jaamaan baname maan galtee fi kuni dhugaa sobaa jechuu hin dandeenye maaliif qaamota biratti ta'aa jira namoota garagaraa biratti ta'aa jira garuu afura isaanii hojjetan suni sabbii nama suni miti afura waaqayyo miti afura waaqayyo taanaan immoo itti deebi'a seetan maal hojjetu seetan maal hojjetu araarsu bakka maastaagasha sii kenna kiniini maastaagasha sii fayyisu fakkeenyaaf waan tokko gaafa taatu dhiiga fidi oolaa akkasii fidi jedhee dhangalaasa daakuu akkasii fidi akkasii godhi boqee akkasii fidi akkasii ji'a booddee immoo si waama akkasii godhi maastaagasha akka injetta ammas si fayyisuu hin danda'u dinqii isaanii jechuudha garuu fakkeenyaaf akka tokko hin agartu namni fakkeenyaaf harki isaa gabaabbatee yookiin miilli isaa gabaabsee maqaan Kiristoosiin ol qixxaa'inaan qixxaa'uu danda'a maaliif miila isaa gabaabsee seetan akka isaa walitti shamaqaqee seetan immoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kanaaf hin argamu isa bira darbee immoo fayyina sirriitti yoo waan ta'e maastaagasha tokko dhufuu danda'a oolaa gaafa qaluu harki isaa kunuun akkasii gadhiifuu danda'a ji'a irraa immoo garuu wakiin keegoo wakiin gabee irratti immoo olaanii kadhame taanaan immoo maatii ol fixaa jireenya ol nyaatu akkuma kan ka'e dhukkubatti itti daraa'e kanaaf fayyinni waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin yoo amane duwwaa galanni waaqayyoofatu kanaaf barumsicha itti fufnaa